Gammadaa Olaanaa waa'ee moodel Qananii Addunyaa abaaboo kichuutti cittee gadda gurraacha mana ilmaan Oromoo maraatti galchitee waan jedhu qabam. Yaada Gammadaa Olaanaa akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessuudhaaf deemnam. Maarree namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinam. Akkasumas immoo viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka gahuudhaaf laayik godhaa, sheer godhaa, hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuuf eeruu hin irraanfatina. Qophii keenya waliin turtii gaarii qabaadhaan affeerraa keenya. Amma gamanumaan yaada Gammadaan Olaanaa waa'ee Qananii ilaalchisuudhaan ibsate isin biraan gahuufan jira. Akkas jechuudhaan Gammadaan waa'ee Qananii yaada isaa eegale. Qananiin ambasaaddara aadaa Oromoo turte. Qananii waliin hojjedhee argeera. Mucayyoo amala qabeettii, kokkolfituu fi simboo qabeettii turte. Hundaa ol ammoo nama suuraan hunduu bareedee fi bahu turte. Footoo moodeelingiidhaan nama ishii gitu hin qabdu. Yeroo adda addaatti suuraawwan aadaa Oromoo mul'isan hedduu kaatee Oromummaa ishii agarsiisaa turteetti. Suuraawwan ishii armaan gadii yoo ilaaltan suuraawwan simboo qabeessaa fi safuu akkasuma immoo duudhaa Oromoo eeggatan turani. Qananiin hojii moodeelummaa cinaatti barnoota ishii baratteedhaan saayit injiinar taatee hojjechaa turteetti. Eeggasii hojiiwwan Andaalam Gosaa hedduu gargaaraa fi bulchaa akka turte quban qabam. Eebba albeemii isaa fi koonsartii ayyaantuu Bishooftuutti jala bultii irreechaaf qophaa'e dabalatee ammas ayyaana Faasikaa booda ayyaantuu albam tur biyyoota adda addaatti taasisuuf manaajara isaa Lalisaa Indiris Adam waliin ta'uun hojii hedduu hojjechaa turani. Akkaataan du'a ishee hedduu gaddisiisaa fi suukanneessaadha. Garuu ammatti waan qorannoo irra jiru gamaa fi gamanaan murteessuun sirrii miti. Qaawwaa maatii gidduutti uumuunis sirrii natti hin fakkaatu. Ijoolleen kun karoora hedduu waliin qabu turani. Garuu ammoo namni kamuu bultii keessatti walitti bu'iinsa gurguddaa qabaachuu mala. Sun beekamuu qaba. Amma Qananii dhabneerra. Anaa haa nyaatu haadhoo koo Qananiin. Maal godhu egaa amma maal jedhu? Waanuma jedhan nama dhabsiisa. Namni guyyaa dhaloota isaaf qophaa'u halkanuma tokkotti boqochuunsaa ulfaataadha. Mucayyoon kun dargaggeettii bareedduudha. Abjuu gurguddaa qabdi. Humnaa fi barnoota injiinarummaa xumurteetti. Hojii moodeelingiidhaan Oromoo keessatti beekamtii guddoo qabdi. Garuu sun hunduu hin taane. Har'a jirraaf malee boru waan taanu hin beeknu. Kanaafuu yaa obboloota koo hanga jirrutti jireenya keenyatti gammadoo ta'uu fi namootaaf ammoo waan gaarii yaaduu qofatu furmaata. Qananii Addunyaa nagaan boqodhu. Waaqayyo lubbuu ishii jeennataan haa qananiisu. Maatii ishii maraaf, hiriyoota ishii fi abbaa warraa ishii Andaalamiif jajjabina hawwinam. Waaqayyo dhugaa ishii haa baasu. Kun yaada Gammadaa Olaanaati. Egaa akkuma Gammadaa Olaanaa jedhe Qananii Addunyaa mucaa qaxalee bareedduu boriif abdatamtu obbiraa dhabne. Gadda ulfaataatu mana keenya seene. Uummanni biyya kanaa martinuu hedduu gaddee boo'ee mankaraaraa fi ture. Egaa qannoo namni ishii beekus namni ishii hin beeknes sooshaal miidiyaa irratti ishii arge martinuu akka qaamaan ishii beekutti boo'ee fi ishii gaggeesse. Moodeel Qananii Addunyaa
kichuutti obbiraa dhabneerra. Sichi ishee argachuu hin dandeenyu, ishees deebisuu hin dandeenyu. Egaa amma maatis uummata Oromoos dabalatee wanti isaan barbaadaniif eeganii dhugaa qananii tokkittii qofaa. Dhugaa qananii waaqaa fi qaama seeraa dhimma ishee qorachaa jirurraa uummannis maatiinis dabalatee eeggachaatii jiru. Egaa dhugaan hin qallatte malee hin cittu akkuma Oromoon jedhu uummanni martinuu dhugaa qananiidhaaf iyyee watwaataa jira. Dhugaan ishee haa ba'u jechuu irratti argamu. Egaa namoonni hedduun immoo irra deddeebinee himaa turre dhugaa mucaa kanaa qaamni qorachaa jiru osoo hin baasin, osoo ragaa tokko hin qabaatin akkatti duutee akkasiin duutee abalu tajjeese jedhamee sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo haasa'amu hin dhaga'ama. Yaa Oromoo, yaa uummata keenya, waan abashaan gadi bahanii mucaan kun aartistii qaroo waan ta'eef akkuma Hacaaluu dhabamsiisuu waan barbaadaniif irratti duulu waan ta'eef waanuma isaan jedhan immoo irraa fuutanii gara sooshaal miidiyaatti as baastanii maqaa aartistii kanaa hin balleessinaa. Yoo inni harka keessaa qabaate qaamni seeraa qorachaa jira waan ta'eef isaanuu qulqulleessanii gadi baasu. Gaafsanayyuu dhugaasaa ni dhageenya. Maaliif ariifannaa? Ariifataan waraabessaa gaafa ciniinaa jedha Oromoon. Jarjartanii osoo waa hin hubatiin immoo dogoggora seenaa hojjechuun sirrii miti. Kun kan bade lubbuu namaati. Lubbuu namaa irratti qoosaan immoo hin barbaachisu. Lubbuu qaroo badde kanaan immoo ta'innaadhaan haasa'uun sirrii miti. Of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhugumatti mucaa qaroo kichuu ilillii kana obbiraa dhabuun hedduu nama gaddisiisa. Akkasumas miira keessa nama galchuu danda'a. Haa ta'uuti garuu waa baay'ee keessa laallannee osuma ol wanni nu jedhu osuma dubbadhu namaan jedhu of dhoowwuun barbaachisaadha. Wantoota hedduu ol fuulduratti ilaaluun barbaachisaadha malee waanuma miira keessa galtaniif, waanuma mucayyoo kana jaalattaniif shakkiidhumaan gadi baatanii abaluu tajjeese yoo jedhame akkasittiin duunee akkanatti duutee yoo jenne sirrii miti. Akka namachi jiruutti dubbachuun immoo baay'ee yakkadha. Kanaaf immoo of qusadhaatii, of to'adhaatii, miira keessan tasgabbeessaatii dhugaashii eeggadhaa. Gaafachuu immoo hin dhiisinaa. Akkas jechuun dhugaan qananii haa badu jechuu miti. Anis akka nama dhuunfaa tokkotti dhugaan ishii akka ba'u nan barbaada. Dhugaashii ni gaafannaa qaama qorachaa jiru malee tilmaamaan hin haasofnaa miti. Kaneen ani jedhu tilmaamaan haasa'uun kun haa dhaabbatu. Kan darbe darbeera, kan dhufuuf mala dha'uu jedha Oromoon.